barnoota adda addaa barsiisaa kan turan Ustaaz Umar Faaruq bin Sheek Aliyyiitiin kitaabni barreeffame kan qophaa'e yeroo jalqabaati. Biyya Jarman magaalaa Hamburg keessatti sagantaan eebba kitaaba kanaa gochuuf qophiin hundi xumuramee waan jiruuf maarree hundumti keessan iyyuu lammiileen Oromoo biyya Jarman kutaalee garaagaraa keessa jirtanii fi guutuu Awurooppaan argamtan hundumti keessan iyyuu akka irratti argamtaniif kabajaa fi jaalalaan ammumarraa isin beeksisuu barbaadna. Sagantaa eebba kitaaba kana irratti ulamaa'ii fi daa'iiwwan Islaamaa akkasumas munaashidoonni bebbeekamoon kan irratti hirmaatanii fi toora Skype intarneetiitiin kan hirmaatan ta'uunis barameetu jira. Hayyoonni bebbeekamoon sagantaa eebba kitaaba kana irratti hirmaatan keessaayis Ustaaz Sheek Raayyaa Maamachaa Oromiyaa Finfinneerraa kan hirmaatan yoo ta'u, Sheek Amiin Ibiroo Oromiyaa Dirreedaawaarraa kan hirmaatan ta'uunis barameetu jira. Maal isaan qofareem Dr. Yusuf Nuuree Dammaa Yuunaayitid Kingdom irraa. Maal jara kana qofaree kan akka Sheek Abuu Maahii Yuunaayitid Kingdom irraa. Munaashid Injiinar Abdurrahmaan Huseen Oromiyaa Finfinneerraa. Ustaaz Ibsaa Hasan Oromiyaa Finfinneerraa. Munaashid Kamaal Hebboo Oromiyaa Finfinneerraa. Akkasumas biyyoota Arabaa Saawud Arabiyaarraallee ustaazonni hirmaatan Ustaaz Ammar Sheek Amiin Ibiroo, Ustaaz Mundir Sheek Amiin Ibiroo, Ustaaz Mu'aaz Naziif. Kana malees biyya Jarman keessaa kan jiran hayyoonnii fi namoonni bebbeekamoon akka irratti argaman barameetu jira. Hayyoonni guyyaa eebba kitaaba kanaa irraa qooda fudhatan keessaa dura ta'aa tokkummaa Muslimaa Oromoo biyya Jarmanii fi imaama Oromoo biyya Jarman kan ta'an Sheek Huseen Ahmedii fi Sheek Abdul Jawaad Qaasim. Kana qofaa miti. Hayyoonni Oromoo kan biraatis sagantaa kana irratti dhimma baqattootaa irraa haasaa kan hubachiisan ta'uun beekameetu jira. Guyyaa eebba kitaaba kana irratti sagantaan nama bohaarsan, gorsaa fi haasaa gaggaarii akkasumas walaloon sagantaa garaagaraa kan isiniif dhiyaatu ta'uunis beekameetu jira. Maarree hawaasni keenya xiqqaa fi guddaatu hin jedhin dubartii fi dhiirri hundumti keessan iyyuu guyyaa seena qabeessa kanarraa akka namneef kabajaa fi jaalalaatti isin beeksisuu barbaadna. Guyyaan eebba kitaaba kanaayis Noofeembar 9 ji'a 11 bara 2019 sanbata xiqqaa sa'aatii 12 jalqabee amma sa'aatii 19tti kan turu ta'uunis beekameetu jira. Bakki walgahiin itti geggeeffamu Jarman magaalaa Nuremberg naannoo Forte jedhamutti Staayberiyaa Sterees lakkoofsa 13 masgiida guddicha Turkii keessatti kan raawwatamu ta'uun ibsamee jira. Odeeffannoo dabalataatiif koreewwan sagantaa kana qopheessan qunnamuu dandeessu. Lakkoofsi bilbila koreewwanii duwwaa 49 15 21 42 92 77 Ustaaz Umar Faaruq bin Sheek Aliyyi. Kana malees lakkoofsi bilbilaa duwwaa 49 15 21 duwwaa 8 38 49 3 Mudarris. Kana malees lakkoofsi bilbilaa duwwaa 49 15 21 74 42 garuu islaamummaan bakki dhabe quwwaa sababni diiniin keenya ta'e afaan duwwaa jidduu muslimootaa dhabame uquwwaan obbolummaan dhibnaan